Hariyoon dhageessitee bakka bu'oonni mana maree uummataa yeroo jalqabaatiif akka seenaa biyyattiitti marii kana odoo waliin galle dhimma Finfinnee irratti odoo waliin taane gargar ba'anii jiru. Ati akkamitti hordoftee mee ati akkamitti ilaalta waa'ee kana yeroo jalqabaan na fakkaata dhimmi kun gadi fageenya maaltu si dhagama? Akkamitti hin dhageenye yoo lallabdee osoo hin dhagaya warra bildiin qotuu keessa jirra. Galatoomii egaa daawwattoonni addaan bannee iddoo kana hojii adda addaatiin biizii waan hin ta'eefi. Haalli milkiin hin xumuramne jettan sun sirrii natti fakkaatu. Eenyuuf milkii eenyuuf hongee ka jedhu addaan baafannee ilaaluu barbaachisa. Oromoodhaaf paarlamaan kun eega dhaabate as milkii takka kan uume arra qofa jechuudha. Oromoof milkii. Kan hongee wayyaanedha. Wayyaaneen paarlaamaa kana ittiin taphachaa ittiin milkaa'aa turte seera isaan fayyadu akkuma barbaadanitti tumsiisaa turani. Har'a garuu sadarkaa qabsoon Oromoo irra geessarraa ka'uudhaan paarlaamaan sun paarlaamaa ta'e jechuudha. Maaliif uummanni namoonni kun yeroo dheeraadhaaf warra achi keessa rafu warra callisee wanti kennan gadi dabarsu liqimsu yaamee maqaa dhaamaa turetu har'a diddaa cimaa dhageesse warra paarlaamaa qofa osoo hin tahin hayyoonni adda addaa qondaaltonni mootummaa Oromiyaa achitti argamuudhaan ejjennoo cimaadhaan kan dhiyeessanii jarri wayyaanotaa waan kana osoo manni ittiin qophaa'in osoo itti hin yaadamin kan fidanii kaayyoon isaanii akkuma guyyoota dabran kana keessatti waan adda addaatiin barreessaa turretti akeekni isaanii dhimma Finfinnee kana kan yeroo meeqa kadhataman yoo addatti bardeen gaddaas yeroo osoo uummata Oromoo irratti mari'achiisin paarlaamaa kanaan dabarsuudhaaf yaalii godhanii tarkaanfii miseensonni paarlaamaa godhaniin kan hafe yeroo gannaa kana keessatti uummanni Finfinnees uummanni Oromiyaatis irratti haa mari'atamu jedhamaa ture. Mariin kun akka hin godhamne irraa ugguranii turanii. Amma immoo marii guyyaa jimaataa godhamuuf guyyaa roobiti kan waan kana beeksisanii kana kan godhaniif immoo yeroo ammaatti hariiroon uummata Amaaraa akkasumas jaarmoota Amaaraa fi Oromoo kuni walitti dhufeenyi isaa jabaataa waan dhufeef waan kana kolaasuu waan kana hanqisuu waan barbaadaniif waan fidanii egaa akkuma yeroo dabre kanatti hojjetamaa jirutti har'as uummanni Oromoo injifannoo paarlaamaa keessatti fidee jira. Ergaan isaa immoo guddaadha. Akkuma jenne qabsoon Oromoo kan dirree yuunivarsiitiirraa gandootarraa daandiirraa ture. Dhiigni ilmaan Oromoo kan gincitti dhangala'e kan daandii gincitti dhangala'e kan daandii ambootti dhangala'e kan haramaayaatti ijoolleen teenya fannifamte. Kan yaabeellootti ilmaan keenya dhumaa obboleeyyan keenya dhumaa turan suni qabsoon Oromoo dhiigni sun achirraa lola'ee paarlaamaa Itoophiyaadhaa seenee jira jechuudha. Beeta mangistii seenee jira jechuudha. Biraanchii lama qaba mootummaan. Biraanchii sadi qaba. Tokko legislative seera baaftuu warri jennuun warra paarlaamaadha. Kan lammaffaa executive kan jennuun warra prime ministeraa fi warri adda addaa keessa jiranii. Kun judiciary. Bakka saddeetittu qabsoon godhamaa jira yeroo ammaatti. Qabsoon Oromoo paalaasii seentee beeta mangistii seentee hoggaan jedhu waan sadan kan uummanni keenya akka hubatuuf hin barbaade. Bakka sadeetittu caasaalee mootummaa sadan keessattuu qabsoon godhamaa jira. Akkamitti naan jedha tokko paarlaamaa keessa kan godhamaa jiru haasoftanii jirtan hedduu seenuun barbaachisu. Lammaffaa executive branch yookiin immoo hojii raawwachiiftuu yeroo ammaatitti koreen hojii raawwachiiftuu EPRDF ajandaa gundaa godhatee kan irratti haasa'ee wal dadhabee wal nyaataa wal fixaa jiru dhimma Oromooti. Lama jettanii sadaffaa qaamni mootummaa sadaffaan judiciary yookiin immoo qaama mana murtiiti. Yeroo ammaatitti manneen murtii Itoophiyaa keessattuu kan federaalaa hunda keessatti dhaddachi ilmaan Oromoo osoo hin loolin osoo hin falmin addaan galan hin jiru jechuudha. Kan obbo Baqqalaan fa'aan hooggansa obbo Baqqalaa fa'aa jalatti Dr. Mararaa fa'aa jalatti qondaalonni gurguddaan akka dhufan isaan godhaniin karaa isaan baasan saniin yeroo ammaatti aktivistoonni saba Amaaraallee qondaalonni naannoo Amaaraa akka dhiyaatan godhaa jiran jechuudha. Mana murtii san keessatti guyyaa guyyaan court reportii yoo kan laaltan taate guyyaan qabsaa'onni keenya mana hidhaa jiran mana hidhaa wayyaaneen kangaaruu koorte isiin ittiin uummata keenya cunqarsuudhaaf deemsan gara dirree falmaatti dirree qabsootti jijjiirte jechuudha. Kanaaf damee mootummaa sadan keessattuu qabsoon godhamaa jira. Mana murtii keessatti, mana maree keessatti, koree hojii raawwachiiftuu keessatti. Kun kasii agarsiisu qabsoon Oromoo dhuftee morma fuutee jirti jechuudha. Qabsoon Oromoo kan akka dur alaa dhagaa darbin osoo hin ta'in kan keessa biloona sirna sanaa hiikaa jirurra geenye jirra jechuudha. Kuni dhugatti guyyaan har'aatis injifannoo guddaadha. Keessattuu gama legislativii kanaan hojiin har'an eegalle namni keenya maqaa dhahuun barbaachisu wanni kun hojjetamaa ture. Waggoota muraasa dabre kana keessatti miseensota mana marii kana bilcheessuu irratti hojiin hojjetamaa ture. Bu'aa guddaa baasee yeroo har'aatti dhugatti injifannoo guddaa kan buuse.
Arra qofa miti beek torban dabre waan ta'e hubachuu qabna. Miseensonni koree hojii miseensonni paarlaamaa kun galata guddaa qabu. Torban dabre yeroo uummanni keenya callanqootti dhume sanitti Hayilamaariyaam akka muummicha ministeeraatitti dhufee hanga waan kana nu ibsutti hin seennu jechuudhaan seenaa biyya sanii keessatti waan hin dalagamee hin beekne hojjechuudhaan paarlaamaa san cufanii jiran jechuudha. Har'a immoo ajandaa isaan dhoo isaan fiduu barbaadan san ugguruudhaan injifannoo lammataa fidanii jiranii dhugatti galata guddaa qabanii injifannoon teenya gara fuulduraatti dhufu. Jawaar asirratti egaa waa'ee paarlaamaatii fi walgahii Ihaadig kana sirriitti irratti haa mari'annu. Yeroo ammaa kanatti dhiigni ilmaan Oromoo hedduu dhangala'ee namoonni baay'een manaaf qe'ee isaanirraa buqqaanii yeroo jiran kanatti sila namni biyya tokko gaggeessu dhaqee daawwachuutu irra tureeyyuu Hayilamaariyaam Dassaaleny sanallee hin goone garuu yeroo ammaa kanatti waa'ee Finfinnee tas baasan sun maaliif kana sirriitti hubannoodhaaf akka ta'u yeroo ammaa kanatti ariitiidhaaf maaliif barbaadan? Gama biraatiin immoo qaamni tokko kan jedhu jira. Oromoonni yeroo kaan waa'ee Finfinnee nuyyaa dubbatamu jedhu yeroo namni dubbachuudha jedhu immoo hin mormuu kan jedhanillee jira. Mee kana lamaan attamitti walitti fiddee? Ayyaana Oromootitu jara jaanjessaa jira tokko sani. Kan lammataa dhimma Finfinnee nu maaliif amma dinna isaan maaliif amma barbaadan? The same thing. Bara dheengaddaa numaa barbaadne isaan maal didan? Bara dheengaddaa yeroo uummanni Oromoo dhimma kana irratti haasa'u bara dheengaddaa qofa osoo hin ta'in waggoota 26 dabre kana keessatti uummanni Oromoo dhimmi Finfinnee hiikaa akka argatu falmaa gurguddaa godhaa ture jechuudha. Bara 2001 irratti 2004 irratti falma inuwaahu Finfinnee keessaa nu baasanii Adaamaan nu galchanii achirra falmaa godhameen barattoonni 350 ari'amanii manguddoon teenya takka bulchaa dammaqsaa ittiin tumamanii ittiin salphafaman ture jechuudha. Har'a maaliif fiduu barbaadan isaan? Isaan har'a ka fiduu barbaadan dhimmi Finfinnee keessattuu Oromoo fi Amaara jidduutti atakaaroo waan uumuuf. Atakaaroo kana uumanii maqaa lamaan Oromoo fi Amaaraa wal ta'ee isaan muruudhaaf deemu kana doomsuu barbaadan. Walitti nu garagalchuu barbaadan. It's all about timing. Strategy is all about timing. Isaan yeroo kanatti kan barbaadaniif nummoo yeroo kanatti kan barbaanneef Oromoon yeroo kanatti waan hin barbaanneef ifa. Waa lama. Tokko akkuma miseensonni paarlaamaa jedhanitti yeroo uummanni keenya dhumaa jirutti yeroo uummanni keenya paarlaamaan kuni kan gaafataa jiru amma dhimma Finfinneeti miti. Gaafii paarlaamaan lafa kaa'ee jira. Paarlaamaan dhumaatii uummata keenya bakka adda addaatti irra gahaa jiru kana paarlaamaan mari'achuu qaba. Mari'achuudhaaf immoo muummichi ministeeraatii fi qaamonni dhimmi ilaalaa dhufanii ibsa kennuu qaban yoo hin kennine nuti waliin geenyuu jedhanii jiran. Gaafiin paarlaamaan gaafate gaallamarra dhiyaachuu qabu muummichi ministeeraa dhufee dhimma makalaakayaan waraana nama fixuu kanaa dhiheessuudha ture. Kana didanii isaan waan san deebisuu waan hin barbaanneef ajandaa jinjiirsisuu waan barbaadaniif gama kanaa fidan. Ajandaa jinjiirsisuu barbaadan lammaffaa immoo Amaaraa fi Oromoo jidduu atakaaroo uumuu barbaadan. Kan ammoo waan isaan har'a yaadan tan waggaa meeqa dura itti yaade Oromoon. Kanaaf waan dursamee yaadameef itti qophaa'amee itti dhufe. Wanni biraas gammachiisu maal seete? Ijoollee akka dhaqanii paarlaamaa san cal godhan keessa warra 2014 keessa mana yuunivarsiitii dhimma Finfinnee irratti yuunivarsiitii keessa ari'ame hunda jira. Kanaaf wayyaaneen dulloomaa deema qabsoon Oromoo immoo dargaggoomaa deemti. Wanni isaan har'a barbaadani qabsoo teenyarraa nu gadantarsiisuuf. Wanni Oromoon har'a goote immoo qabsoo teenya daran cimtee akka gootudha kan godhani dhugatti kuni sochii farra federaalaati miti. Kun sochii paarlaamaan wanni hojjetaa jiru gahee isaa seera baasuu heeraaf seerri isaan baasan hojiitti hiikamuu isaa mirkaneessuudhaati. Maaliif paarlaamaan fakkeenya waa'ee waraanni naannoo keessa galuu wanni mormaa jiru? Waraanni seeraan lafa kaa'ee jira. Dhimma naannoo nageenya naannoo mootummaa naannootu poolisii milishaa gurmeessee eegaadha. Mootummaan federaalaa seenuu kan danda'u waraanni federaalaa kan seenuu danda'u yoo mootummaan naannoo nagaaf tasgabbii biyya sanii eegsisuu dadhabe yookiin barbaanne jechuun yoo humni isaa jeequmsi naannoo san keessaa humna isaati ol tahee irra kadhau taate na gargaara guuza naa bayaa jedhee mootummaa federaalaa gaafata. Gaafas federaalli seenuu danda'a. Kalammataa immoo mootummaan naannoo qaama jeequmsa sanii ta'e fincilee jechuun ribeelees ta'e mootummaa heeraaf seera biyyattiin qabduun buluu didee jeequmsa yoo kan uumu taate mootummaa san harkatti galfachuuf mootummaa federaalaa seenuu danda'a. Akkasummoo xaqilaa ministeerri yookiin immoo muummichi ministeeraa ufumaan seenuu hin danda'u. Yookiin immoo ayyaan waraanaa ufiin seenuu hin danda'u. Rakkoon jiraachuu sana eega argee booda muummichi ministeera federaalaa wajjin ta'uudhaan kun seera isaan baasan
ministeera dhimmoota federaalaa wajjin ta'uudhaan rakkoo jiru san rakkoon kun akka jiruuf mana maree federeeshiniitii fi mana maree ummatootaatiif dhiyeessa jechuudha. Mana maree ummatootaatiif waan kana mari'atee dhugaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa yookiin mootummaan naannoo Afaar nageenyaaf tasgabbii mirga namoomaa eegsisuu hin dandeenye hin barbaadu. Kanaafuu nageenyaaf tasgabbii eegsisuudhaaf humni federaalaa seenuu qaba jedha. Kana godhuufu koree dhaaba dura. Koree dhaabe koreen kuni dhaqee Oromiyaa keessa Affaar keessa bakka rakkoon jiru san qoratee maddi rakkoo maali? Mootummaan naannoo humna dhabe moo fedhii dhabe moo maal rakkoonsaa? Ka jedhu eega qorate booda qorannaa san paarlamaaf dhiyeessa. Paarlamaan waan san irratti mari'atee kunoo seenuu qaba jedhee humna akkanaatis seenuu qaba haala kanaan seenuu qaba jedhee piraayim ministeraaf yookiin immoo muummicha ministeeraatiif qajeelfama kenna. Kanaaf wanni paarlamaan irra godhe waanuma seeraati jechuudha. Wanni paarlamaan torbaan dabre godhes waanuma seeraati. Aangoo Oromiyaa keessa waraana labsu ultimately kan qabu federaala malee muummicha ministeeraati miti itti gaafatamaa waraanaati miti. Aangoo san jalaa sarbame paarlamaan kana aangoon tiyyanaa deebi'uu qabdi. Maaliif ummata Itoophiyaa kan bakka bu'ee jiru paarlamaadha malee ummata Oromiyaa kan bakka bu'ee jiru paarlamaadha malee koree hojii raawwachiiftuuti miti waraana miti. Ummata Itoophiyaa kan bakka bu'ee jiru paarlamaadha. Paarlamaan aangoo san naa deebisuu qabdiidha kan inni godhaa jiru kun immoo it's a legalistic constitutional approach waan hedduu nama baasu jechuudha. Jawaari wanni ani itti dabalee akkasii gaafadhu maalidha? Yeroo darbe fakkeenyaa fi paarlamaa kanarratti bakka buutuu mana maree ummatichaa kan taate adde Fariyaa Alii namni jedhamtu akka ifatti mormaa turte fakkeenyaaf godina Harargee Bahaa aanaalee jahan irratti lola geggeeffamaa jiru. Akkasumas araddaalee 33 ammoo godina Harargee Bahaa jala muranii naannoo Sumaalee jala galchuu wal qabatee kallattiidhaan mormaa turan adde Fariyaan jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun ammoo yeroo ammaa kanatti lammiileen Oromoodhaa 600,000 godinaalee shanan irraa buqqa'uun bakka adda addaa keessa rakkoo hamaaf saaxilamaa jiru. Kun ammoo taateewwan gochaawwan ta'e jedhee mootummaa wayyaanee dalageen akka odeeffannoo arganne jechuudha. Haaluma kanaan waggaa tokko ga'uudhaaf amma lolli qindaan Oromiyaa irratti geggeeffamaa jiru kan hidhattoota naannoo Sumaaleetiin jechuudha abdii illee bobbaasee fi wayyaaneen waliin ta'uudhaan geggeessaa jiran waggaa tokko ga'uuf torbaan tokko qofa toba. Waggaa kana keessatti namoonni 2,000 ol akka itti wareegaman daangaa Oromiyaa irratti odeeffannoo fi daataalee qabnuun jechuudha. Qabeenya hedduun akka saamamee jechuudha. Ammas taanaan lolli kun dhaabbataan jiru. Paarlamaan har'a wal ga'e kun bakka bu'oonni mana mareedhaa haaluma kana kaasan jechuudha. Kun ammoo godinaalees ta'e aanaaleef ganda irratti bulchitoonni naannawa sanii hundi yeroo gara yerootti gaafataa turan. Rakkoon kun irraa dhaabbatu falaa argatu qaamni fala itti kennu haa dhiyaatu jechaa gara bakka bu'oota isaaniitti iyyachaa turan. Gara godinaatti, koonyaatti, caffetti tartiibaan deemaa ture. Garuu kun deemee har'a injifannoo guddaa irra gaame jechuun ni danda'ama akka paarlamaan har'a dhiitee bahetti. Haa ta'u malee kun adeemsi kun garamitti deemaa amma booda mootummaa wayyaanee maaltu isa eeggata maaltu ta'uu qaba jettee yaaddaati? I think adde Fariyaan miseensa caffee Oromiyaati. Miseensa paarlamaa federaalaa osoo hin ta'in paarlamaa Oromiyaati. Ittiin deebi'a. Paarlamaan caffeen Oromiyaa illee rafuutti jira. Wanni isaan hojjechuu qaban baay'ee jira. Sadarkaa federaalaatti wanni federaalli godhaa jiru rakkoo iyyuu kan uume mootummaan federaalaa akka federaalaatti akka jiddugaleessa mootummaa jiddugaleessaati. Akka jiddugaleessaatti of eeguu qaba ture. Dhimma naannoo Oromiyaa dhimma naannoo Somaaleetii fi Oromiyaa kana kan waan kana duubaa godhaa jiru warra federaala duuba dhokatee jiru akka ta'e namuu beeka. Namni waan kana hunda ni beeka beekta. Waan kana kan godhaa jiru jeneraalota waraanaati. Jeneraalonni waraanaa immoo qaama mootummaa federaalaati. Waan kana kan uummata walitti buusaa jiru kanaa jee uummanni himataa ture. Hayti Oromoo beektaa funyaan yoo qaban gara biraatiin xiixxee bayaa jiru. Yoo yaadattan gindhiirraa kaasii hanga bordoddeetitti hanga mooyyaaleetitti uummanni maal jechaa ture ji'a 4 dura. Lakkiin liyyuu poolisii uummata Somaalee huntuun uummata Somaaleetii miidhagduuti. Even liyyuu poolisiin nuti kan jirtu uummata keenya kan dhayaa jiru kan nu fichisiisaa jiru makalaakaa takka waraana federaalaati jechaa ture. Mootummaa federaalaatti rakkoo qabaa jedhanii dubbataa ture uummanni. Yeroo sanitti yuunifoormii liyyuu poolisii uummata Somaalee duuba dhokataa turan. Har'a ifatti as bayan akkamitti ifatti as bayan. Torban dabree fakkeenyaaf waan calanqoo irratti caala akka isiidhaan itti jedhanitti. Yeroo kaanitti walitti bu'iinsa hawwii guddinaatti uumameen kan gamalachuu namni bifa nama gaddisiisuun obboleeyyan namni walirraa hore shira wayyaaneen shira waraan xaxeen wal fixe garee tokko qofa qabatanii itti balaaleffatan. San qofaa miti. Naannolee lama jidduutti walitti bu'iinsi yoo kan uumamu taate qoratee rakkoo san kan furuu danda'u aangoo federaalaa keessaa tokko
dhimma daangaa dhimma hariiroo naannolee eeguudhaaf tiksuudha. Kanarratti mootummaan federaalaa tarkaanfii kamiyyuu hin fudhanne. Hanga gama lachuurraa namni warri akkatti hirmaate haa hidhamuu jaame. Hanga ammaa namni tokko hin hidhamne naannoo Somaaleetirra. Tarkaanfii kamiyyuu hin fudhanne. Hidhuu qofa osoo hin ta'in inumaa'u ammallee meeshaa waraanaatii fi ammallee qabeenya itti ergaa itti fidaa itti gargaaraa deemaa jiran jechuudha. Kanaaf mootummaan federaalaa jedhamu ifatti mootummaa federaalaa osoo hin ta'in mootummaa wayyaanee akka ta'e ka dur nuti beeknu ka dur dhokataa deeman sani amma ifatti beeku. Torban dabre waa jeetiin ture. See afaan Amaaraatiin na fakkaata. Heeraaf seera jechuun mootummaa abbaa irreetiif girdoo duuba taa'anii jalaan nama waraanan. Heerri mootummaa Itoophiyaa mootummaa federaalaa maal jedhan kuni ka wayyaaneen duuba teettee keessan ummata ittiin saamtu ummata ittiin ajjeeftu ture. Heerumaaf seera san yoo itti garagalchite girdoo san dhoostee baatee ummata tuquu irratti ummata seenuutti waan dirqamtuuf ni saaxilamti jechuudha. Kanaaf qabsoon gama heeraatiif seeraatti biyyuma keessatti gama opiidiyootiin amma godhamaa jiru kuni girdoo takkaa'uu waan isiin gaachana isiin dhokattee duubatti dhokattee teessu sani akka jalaa dhoowwu akka saaxilamu akka isii tiksuu dhiisee isii miidhu gochuu hin danda'amee jira jechuudha. Kanaaf Usmaan akkuma gaafii ati kaafte irratti mootummaan federaalaa qaama rakkoo kanaati. Dhugatti amma abdiilee jennaa miti. Abdiileen osoo mootummaan federaalaa harka irra qabu baate osoo jeneraal kun harka qabu baate guyyaa takkatti marxifatee dhufee uummata Oromoo dhiifama gaafata. Guyyaa takkatti. Isa uummata Somaalee bal'aa dhiisati maraataa isa wajjin rakkoo tokko hin qabu. Warra federaala jedhu kana warra wayyaanota federaal duuba taa'u kanatu uummata keenya ficcisiisaa ture. Rakkoon kunillee akka hin furamne kan godhaa jiru jara. Kana immoo miseensonni paarlamaa sanitti beekan. Kaleessa reediyoo VOA irratti na fakkaata dhaggeeffataan ture bakka buutuu uummata naannoo Bordoddeetti moo mi'eessooti. Rakkoo kana waan beekaniif uummata keessa galan miseensonni paarlamaa kun agarte uummata keessa waan galaniif aanaa isaan jiranitti rakkoo jiru waan arganiif lachuu argan. Qeetti hoggaa galan rakkoo uummata irra ga'u argan. Hoggaa Finfinnee dhufan warra balleessu san argan warra federaalaa kana argan jechuudha. Kanaaf irratti garagalaniif bifa kanaan deemaa jiranii dhugatti guyyaan irraa guyyaa seena qabeessa historical day a turning point. Maaliif waggaa dheeraa yeroo dheeraa uummata keenya maqaa bakka bu'oota kijibaatiin harkuma keenyaan uummata keenya tumaa turan arrabuma nama keenyatiin uummata keenya arrabsaa turan itti sobaa turan harkuma nama keenyatiin uummata keenya ajjeesaa turan harki sun arra hin ajjeesu jarallee ajjeesuu baatu han hin ajjeesu arrabni sun anin kijibu ummata kiyyatti jechuudhaan haala itti jara qaanyeessarra jirra jechuudha. Joor asirratti yeroo ammaa kana kan arginu paarlaamaa sana keessatti miseensota paarlaamaa keessattuu kan Amaaraaf Oromoo kan immoo dursaa jiru warra Oromooti Hayilamaariyaam wajjin wal dura dhaabbachuutu mul'ata. Isaan dhufee ibsa nuyyaa kennuu jedhu. Inni immoo walgahii maqaa dha'achuudhaan achitti siquu dideera. Amma gaa kana booda maaltu ta'a yoo inni dhiyaachuu baate paarlaamaan sun maal gochuu danda'a? Kaan namoonni tokko sirumaayyuu paarlaamaa sana bittimsuu danda'a, diiguu danda'a namni Hayilamaariyaam kan jedhan jiru. Kana booda maaltu ta'a jettan? Hayilamaariyaam paarlaamaa diiguu hin danda'u. Kun heera mootummaa akkumallee akkuma jeetti beekta heeruma isiitii hiixa lafee lafaan dha'u jira. Heera mootummaa Itoophiyaa bakka 60 irratti ifatti kaa'amee jira. Paarlaamaan yoo walii gale fakkeenyaa fi koolishiniin sun yoo kan laafatu taate yookiin immoo snap election kan jennuun filannoo konfidensii piraayim ministeeraa waan adda addaa fooyyessuudhaaf yoo kan barbaachisu taate miseensonni paarlaamaa yoo tole kan jedhan taate akka paarlaamaan diigatuuf piroosesa eegalchiisuu danda'a piraayim ministeerri. Sanii achitti aangoo biraa hin qabu. Paarlaamaa kan diiguu danda'u pireezidentiidha. Pireezidentiin immoo yoo fakkeenyaa fi koolishin gamtaan yookiin immoo gareen paartiilee mootummaa ijaare sun yoo wal ta'uu dadhabee maajooritiin yookiin immoo sagalee wayyabaa kan hin argamne taate filannoon haaraya akka godhamuuf jecha paarlaamaa diiguu danda'a. Muummichi ministeeraa paarlaamaa diiguu gonkumaa hin danda'u. Paarlaamaan garuu muummicha ministeeraa qubarra kaayee alatti darbuu danda'a. Maaliif muummicha ministeeraa jechuun uummataan hin filamu paarlaamaadhaan filama. Baadeenii fi opiiniyoon walirratti gara barcuma 320 qaban. Maaliif opiiniyoon 178 qofan qabdu beeki. Finfinnee keessaa gara nama 78 qabdi. Naannoo Harariitii ni qabdi. Dirreedawaa keessaa ni qabdi. Naannoo Amaaraatii ni qabdi. Kana hunda waggaa walitti dabalte nama 200 ol gara nama 200 ta'a ka opiiniyoo. Ka naannoo Amaaraatis akkasuma 138 plus kan Finfinnee keessaa filamu jira. Kan naannolee adda addaa keessaa filamu kun walirra dabalamee
gara barcuma 300 ol. That's majority dha jechuudha. Paartiileen lamaan kun yoo wal kan ta'an taate Hayilamaariyaam xallasanii achi keessa ari'uu danda'an. Kun waan onni guddaa qabu hin jiru jechuudha. Kanaaf buusuu danda'an. Kanaaf actually I urge them. Yoo namichi kun jaratti sodaatee dhufee uummatatti kan ibsine. Maaliif Hayilamaariyaam uummata Itoophiyaa bakka bu'ee kan achi isa kaa'e paarlamaadha. Hayilamaariyaam kan inni itti gabaasu wayyaanota osoo hin taane paarlamaa Itoophiyaati. Kanaaf paarlamaan Itoophiyaadha namichi kun dhufee deebii akka kennu dirqisiisuu danda'a jechuudha. Yoo inni kaddiitu taate isa darbuudhaan kabiraa muuduu danda'a. Baay'ee yeroo baay'ee akka waan automaatikaalii namni liqaambarii Ihaadeeg ta'e yookiin immoo cheermaanii Ihaadeeg ta'e piraayim ministeera yookiin immoo muummicha ministeeraa biyyattii ta'utti fudhatama. Kun sirrii miti. Dhugaadhaa paartiin sun nama paartiin koalishinii yookiin immoo garee walii ta'e suni nama muummicha ministeeraa ta'u dhiyeeffata paarlamatti. Garuu miseensota paarlamaati kan nama sanillee dhiyeessu. Kanaaf miseensonni paarlamaa sanummoo miseensa paarlamaa keessa ta'uu qaba. Miseensonni paarlamaa Hayilamaariyaam yoo ta'uu fi baate wal keessa Ihaadeeg jaalatee jaalatuu baate koreen hojii raawwachiiftuu wal nyaataa jiru kun jaalatee jaalatuu baate Hayilamaariyaam buusee nama biraa kaa'uu hin danda'a jechuudha. Kanaaf akka amma jedhanitti paarlamaa dhiisanii deemuu maal akkasii miti. Yeroodhaaf dirqisiisuudhaaf paarlamaa addaan dhaabuun gaariidha. Garuu yeroo gabaabaa keessatti dhufee ibsa dhugaatii fi ibsa gahaa uummata isaan quubsu yoo kennuu kan baatu taate paarlamaan Itoophiyaa wal gahee namicha kana buusee nama biraa kaa'uu danda'uudha qaba jechuudha. Maaliif yeroo ammatti it's a very serious problem. Itoophiyaan yeroo ammatti hoogganaa hin qabdu. Biyyi uummata miliyoona 100 oli namicha ufuu bulchuu hin dandeenyeen masakamaa jira. This is extremely dangerous. Biyya sabaaf sablammoonni baay'ee jiran, biyya rakkoon baay'een keessa jiru keessatti, biyya rakkoon dinagdee guddaan keessa jiru keessatti, biyya uummanni parsantii 70 olii dargaggeessa ta'ee sunuma hojii hin qabne keessatti namni jaanjoon akkanaa kun piraayim ministeera ta'ee deemuu hin danda'u. He is incompetent and incapable. Nama Itoophiyaa dhiisiti awraajjaa takka waradaa takka hoogganuu danda'u miti Hayilamaariyaam. He is incompetent. Kanammoo ifaan ifatti as bahee inni dubbataa jira. Rakkoo wayyaanee qofa miti. Rakkoo bulchiinsa wayyaanee isa micciiruu qofa miti. Yeroo amma jirru kanatti namni akka Hayilamaariyaam xaqilaa ministeera Itoophiyaa ta'uu hin danda'u. Hin danda'u. Beekumsaanis hin danda'u. Murannoonis hin danda'u. Bilchinas hin qabu. Rakkoo biyya san keessa jirtu hin hubatu. He does not understand. Hin hubatu. Gaafa tokko gamana jaa. Mee waanuma inni ji'oota dabre kana keessa jennu haa laallu. Gaafa tokko qondaalota mootummaa federaalaatiitu harka keessaa qaba jedha naannoo Somaalee. Gaafa kaan waakkateet Oromiyaa irratti quba qaba. Gaafa kaan garagalee poolisiin Oromiyaa baay'ee profeeshinaal jee faarsa. Gaafa kaan isaan dura mafi xiyyeeffannoo quba itti qaba osoo ragaa tokko hin qabaatin. Paarlamaatti dhiyaatee ibsa kennaa hin jiru. Uummata duratti dhiyaatee hoollataa waan namni biraa barreesse dubbisa. Waan hin fakkaanne. Kanaaf namicha kana buusuun I think is barbaachisaadha. Maaliif namni akkanatti incompetent ta'e kuni biyya san yeroo kana keessatti biyya san hoogganee deemuu hin danda'u. Tursiisuu hin danda'u. Walii galatti immoo sirni sun keessattuu kana kan hin jiru warra sirna san keessa jiruuf yoo dhugaa sirna san jijjiirree waan uummataa ta'uuf hin jedhanii warri yaadan kanallee itti yaaduu danda'u qaba jechuudha. Kanaaf paarlaamaa diiguu hin danda'u inni paarlaamaan garuu isa ofirraa ari'uu danda'a. Jawaari bakka tokkotti amma kan kaasuu qabnuu fi irratti tarkaanfachuu hin qabne fakkeenyaaf biyyattii san Ihaadeeg yookaan Addawaayii jedhamee ijaaramuudhaan kan biyya san humnaan bulchaa jiru paartii arfan san ture. Isaan keessaa amma paartiin lama Baayidenii fi Opiidiyoon gama tokkotti bahuu fakkaatu kan mul'ataa jiru. Kan hafe ammoo warra Kibbaatii fi TPLF yookaan Adda Bilisa Baasaa Biyyoolessa Tigraay. Amma barcuma yoo fudhanne 500 wayi paarlamaan qabu keessaa caalmaadhaan bakka bu'oota mana maree uummataati kan ta'e Opiidiyoodha jechuun barcuma caalmaan kan qabu. Yoo Baayiden yookaan kan naannoo Amaaraatti dabalame daranuu sagalee guddaa qabu jechuun ni danda'ama. Haala amma arginu kanaan saamichi qabeenyaatis itti fufee jira. Haa ta'u malee kan saamu bahaan jiru. Nagaan saamee akka duraatti galaan jiru. Gama biraatiin ammoo mormiinis hudhee qabee jira biyyattii san. Gama kaaniin ammoo weerarri daangaa Oromiyaatiif ajjeechaan uummata Oromoo itti fufee jira. Gama keessatti yoo as deebine Finfinnee irratti paarlaamaan yookaan bakka bu'oonni mana mareedhaa wal hucuucanii kokkee wal qabaa jiru. Hegereen biyyattii garamitti tarkaanfataa caarraan mootummaan sun qabu maali? Kana keessa caffee Oromiyaa irraa hoo maaltu eegama? Hegereen biyyattii
Ani nan beekaa faranjoonni biyya san xaxanii deemuu barbaadanii fi warri biyya san nyaatee deeqqifataa haqqisaa jiru ni sodaata. Kuni garuu ummata cunqurfamee biyya sanii firee guddaa natti fakkaata. Yes, it is crisis, but it's a crisis with a really positive opportunity. Wanni gaariin humna alaa sirna kuffisuuf deemuu miti ka waan kana jijjiirama kana kophatti fidaa jiru. Dhugaadhaa waggoota 3 dabraniif dhiibbaa guddaa kan fide sochii uummata Oromoo kan alaa sirna kana dhiibaa jiru. Dhiibbaan suni garuu sirna keessa seenee jira. Sirna keessaa humni jijjiirama barbaadu, rifoorma barbaadu as bahee jabaatee gurmaa'ee as deemaa jira jechuudha. Kuni sirni osoo hin jigne, revolutionary warraaqsa keessa osoo hin seenne jijjiirama keessattii fi dhiibbaa alaa kan wal simsiisanii jijjiirama fiduudhaaf hiree guddaa dha. Sochiin paarlaamaa keessatti godhamaa jiru. Sochiin poolisii Oromiyaa damee nageenyaa keessatti godhamaa jiru. Sochiin ibn ihaadee keessatti godhamaa jiru. It is positive. Jijjiiramni keessaa hanga har'aa akkaataan itti qarqabamee deemu akkaataan olaantummaan gartuu tokkoo deemaa jiru kuni fair kan haqaa ta'uu qofa miti. Itti fufuu akka hin dandeenyeef biyyattii gara miidhatti geessaa waan jiruuf jijjiiramni dhufuu qaba falmaan jiru kuni Itoophiyaadhaaf waan gaariidha. Oromiyaatii fi Oromoof illee waan gaariidha. Maaliif jijjiiramni yoo danda'ame namni beektaa namni kan fincilee ala bahee qawwee fudhatee yookiin immoo mana keessaa bahee manarratti dhagaa kan darbu namni tokko mana keessatti jijjiirama fiduu hin danda'u jedhee gaafa abdii kutu alaa darbachuu eegala. Yeroo ammatti humni guddaan siyaasaa Itoophiyaa keessatti jijjiirama fidaa jiru qeerroo alaa darbaa jiruu fi warra sirna san keessa jirudha jechuudha. Jijjiiramni gaariin kan dhufu inumaahu jijjiiramni sabatiinsa qabu tasgabbii qabu kan dhufuu danda'u yeroo hedduu internal kan ta'e before this negotiated transition kan ta'u kun yoo kan uumamu taate haala gaariidha. Dhiibbaan amma Be'aadeenii fi Oppiidiyoon godhaa jiran kuni odoo wayyaaneen qalbii qabaatte rabbi qalbii malee isii uume malee osoo qalbii qabaatte hiwaatu osoo qalbii qabaatte hiree guddaadha. Maaliif warra alaa dhagaa darbu caalaa jara kana kan beeku ka waliin jiraate kaagas marallee garaa ittiin jabaanne jiru machi keessa jiru kan. Wayyaaneen silaa amma jara kana wajjin negotiate goote safe exit akkaataa kooraa biyyattii amata 26 irra teesse kana irraa ittiin odoon darbamin dhiibamteetu bahuu dandeessu irratti karaa mijeessuu dandeessi turte. Maaliif waan sadii si barbaachisa amma biyyi wayyaaneen waan kana godhuu yoo barbaadatu waan sadii. Tokko rakkoo ka duraa sadeen duraayyuu wannummaan wanni ifa ta'uu qabu wayyaaneedhaaf maali? Gadaan wayyaanee dhumee jira. The era of wayyaanee rule is over. Amma booda kanaan taatu garasiin taatu kutuun si waa hin oolle. Aduun isaanii dhiyaa akka jirtu hubachuu. Egaa aduun tun dhiyu taate galooheen barbaachisaa jechuudha. Akkamitti gallaka jau waan sadii karaa sadiin deemuu danda'uudha qaban. Tokko rakkoo biyyattii sanii humnaan furra kan jau san dhiisuu qaban jechuudha. Humnaan furra kan jau san dhiisuu danda'uudha qaban. Humnaan akka hin furamne rakkoon biyyattii rakkoo siyaasaa waan ta'eef through political dialogue and negotiation akka dhumu karaa banuu danda'uudha qaban. Lammaffaa two track dialogue kan jennuun marii kara lama gara tokkoon marii fi mormiin negotiationiin ihaadee keessa sirnicha keessatti uumame kuni ukkaansuudhaaf deemurra waan kana gara jijjiiramatti akka fidduuf godhu tokko kana internal dialogue. Lammaffaa external dialogue humnoota sirnicha keessa hin jirre humnoota mormitu wajjin negotiation banuu yookiin immoo marii banuu danda'uudha qaban. Kana godhuuf ammoo humnoonni oppositionii takka mormitu mana hidhaa jiran kana gallakkisuun dirqama ta'a jechuudha. Kana yoo ka godhan taate isaaniifillee osoo hin barbadaayin gara jijjiirama deemuu danda'uu danda'an. Maaliif boodarra saamtuu fi cunqursituu haa taatu malee jarri TPLF kun uummata isaaniitiif qabsaayan dur. Amma garuu uummata Tigraay rakkoo keessa sadarkaa galchuu danda'an irra dhufanii jiran jechuudha. Dantaa akka namaattis akka paartiis akkasumas immoo dantaa uummata Tigraay tiksisuu yoo kan barbaadan taate yeroon isaa amma hiree guddaadha jechuudha. Kanaaf uummata kaaniifillee yoo isaan gara qalbii kanatti kan dhufan taate uummata kaaniifillee gaariidha. Caffeen Oromiyaa. The law is very important. Yeroo baay'ee nama deddeebi'ee jira. Waan sadarkaa hojii raawwachiiftutti qofa kana warri mootummaan naannoo Oromiyaa kana seriously fudhachuu danda'uudha qaba. Jijjiirama ammaa fiduu qofa osoo hin ta'in gara fuulduraatti illee jijjiirama uummata hammate kan uummata faayidaa godhu
fiduu yoo kabra baadamu taate heeraaf seeratti fayyadamanii jijjiirama fiduu danda'uu qaban. San qofa miti. Humna siyaasaa cimaa lammatu dhiyeessite yookiin immoo koree nama sagaliitu dhiyeesse jechuurra caffee Oromiyaa nama 500 fi 30 wayii santu irratti hojjete jechuun garaagarummaa guddaadha qaba. Broad based ta'a. Kanaaf caffeen Oromiyaa dhimmoota fakkeenyaaf dhimma Finfinnee kan amma silaawwanni jedhan kana bara deengaddaa koreen OPDO fuutee koree IPRDFitti geessuu duratti caffeen Oromiyaa irratti mari'achuu danda'uu qaba. Maaliif dantaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu jedha. Dantaa Oromiyaa kan bakka bu'u caffee Oromiyaati. Caffeen Oromiyaa kanarratti haasa'uu danda'uu qaba. Rizooluushinii dabarsuu danda'uu qaba. Akka ajandaatitti hin goone haga amma lama. Walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaatiif naannoo Somaalee jedhame. Oromiyaa kan bu'u pirezidantii qofaa miti. Pirezidantiin isaan keessaa filama. Yookiin immoo koree kaabinee qofaa miti. OPDO qofaa miti. Caffeetu bakka bu'a. Yaada caffeeti. Caffeen gandarraa ardarraa waan dhuftuufi yaada caffeeti kan isaan bakka bu'an. Caffee irratti mari'achiisanii rizooluushinii ejjennoo caffeessan akka koree hojii raawwachiiftuutti fudhatanii yoo dhaqanii kana lamma fide kan abalu fide jedhanii quba itti qabullee ofirraa dhoorguu danda'an humna guddallee fiduu danda'ani. Kanaaf caffeen Oromiyaa tokko ummata isaanii wajjin mari'achuu fedhiif dantaa hawwii ummata sanii mari'achuu dantaa fi hawwii san immoo fidanii caffee irratti fakkeenyaaf I think waggaatti yeroo lama akkana wal gahan sun hin barbaachisu amma yeroon wal ga'uu danda'uu qaban. Yeroon wal ga'uudhaan fedhii fi dantaa ummata Oromiyaadhaa mootummaa koree hojii raawwachiiftu isaanii beeksisuun koreen hojii raawwachiiftu sun immoo sadarkaa federaalaatti waan kana dhiyeessuu danda'uu qaba. It is underutilized. Caffeen Oromiyaa heavily underutilized. Paarlaamaan Itoophiyaa illee akkuma fedhe Addunyaan itti fayyadamaa turte. Caffeen Oromiyaa garuu itti hin fayyadamne. Kanaaf caffeen Oromiyaa wal gahuudhaan dhimmoota gurguddoo yeroo ammaa laallatan. Fakkeenyaaf dhimma daangaa dhimmi namni keenya dhumuudha. Fakkeenya amma wayyaaneen propagaandaa isiin ooftu tokko jira. Oromiyaa keessatti sabaaf sablammii biraa jiraachuu akka hin dandeenye akka waan Oromoon isaan fixuu barbaadutti. Kanarra caffeen Oromiyaa wal gahee sabaaf sablammiin Oromiyaa hundi lammii Oromiyaa akka ta'eefi. Oromiyaa keessatti akkuma Oromoo kamuu akkuma nama kamiyyuu ifaaf bilisaan nagaan dalagatee jiraachuu akka danda'u gaarantii kennuudhaaf as ba'ee dubbachuu danda'uu qaba jechuudha. Kanaaf caffeetti fayyadamuu danda'uu qaban. Maaliif caffeetti yoon fayyadamin caasaa leejislaatiivii kanatti yoon fayyadamin waalessa maal geggeessaa malee dhayxee waalessaa malee galteedha. Namni nama tuffata. Kanaaf caffee kanatti fayyadamuun koree hojii raawwachiiftuutu illee hedduu barbaachisaadha. Gaariidha Jawaar yeroon keenyas deemaa jira warri gaaddisa Raabaadoris nu eegaa jiru garuu gaaffii gara keessatiin dhufe tokkotu jira maal jedhaa waa'ee Finfinnee irratti argamee ture abbaan duulaa walgahii sanarratti abbaan duulaa paarlaamaa gadi lakkifne moo attamii kan jedhudha gama biraatiin immoo yaadni isaa har'aa warra kaanirraa adda fakkaata kan attamitti ilaalta kan jedhu tokko isaa ne ofinneewu. Akka kiyyatti har'a warri dhaqee hundinuu shoora isaanii kenname hojjetan. Zirzirkiis qadaaladduu deemuun hin barbaachisu. Kuni murtii nama gruppii tokko wanni qofa osoo hin ta'in dubbii murtii akka miseensonni paarlaamaa hundillee akkasumas immoo dhaabni isaaniillee walumaan murteesse malee waan garee nama tokko muraasaa qofa miti. Kanaaf dargaggeessi addisuun dargaggeessaa waan dargaggeessaa hojjete abbaan duulaa jaarsaa waan jaarsaa hojjete akkuma beektan walgahii yaade keessa kan fidani yeroo sanitti waan jaarsummaa yaale I think Jaafarra Yusuf na fakkaate sirba tokko sirbee jira baqqaan jaarsummaa ka jawwee kanaaf dubbiin jaarsummaa hin taane garuu uummanni keenya amma tasgabbiin laalaa waa hedduu ololli wayyaaneen of tokko jira amma abaluu irratti akkas ta'e lammaan abiyyi irratti akkas ta'e abaluu achiin as fannisanii abaluu fi abaluu gruppii adda addatti adda bayanii opidiyoo dullatti opidiyoo maali no sadarkaa hooggansatti at least caasaan biyya jiru wal quba qaba ejjannoo tokko qaban hangam beekutti dhimma kana qofarratti dhimma biraatti irrallee kanaaf yeroo adda addaatti taaktikaalii ejjannoo adda addaa reflect gochuun waanuma jiru san bira dabree garuu akkana nu hubadhutti wanni miti paarlaamaa kanas yoo taate beeki hedduu warumammaa wanni kanatu irratti hojjete kanaaf innillee baga waan manguddoo dubbate dargaggeessis baga waan isaa jalaa dide kanaaf faayidaa qaba waa hedduudhaaf faayidaa qaba kun waan akkasumara nama miidhuun ta'u garuu ifa waan kanarraa wanni tokko ifa taatee jirti na opidiyoofis wayyaaneefis gadaan nama tokkos taate garee muraasa tokko qabatanii dhimma Oromiyaaf Oromoo
ittiin deddeeman dabree jira. It's impossible. Dhimmi Oromiyaaf Oromoo kan uummata miliyoona 50 malee kan nama 5 miti kan koree jira wachiiftoo biyyooti miti. Kan akka dhaggeeffataniin barbaada jarri saglan amma koree yaade keessa jira. Waan uummanni jedhu ejjennoo san xiqqoo laaffiftanii dhufnaan uummanni deebisee isin tufa. Uummata qofaa miti. Amma booda hoggansi OPDO ejjennoo uummata Oromoo hin calaqqisiifne. Dantaa uummata Oromootiif jabaatee ittiin deemne uummata Oromoo biratti osoo hin ta'in miseensota OPDO biratti fudhatama qabaatu. Kun akka hin taane hojiin gahaan irratti hojjetamee jira. Kun akka hin taane dammaqiinsi gahaan irratti hojjetamee jira. Kanaaf hoogganaan fedhe, koreen fedhe, kaabineen fedhe, sadarkaa aanatti haataatu, sadarkaa goneessaatti, sadarkaa caffee, sadarkaa federaalaatti dantaaf fedhi uummata Oromoo yoo kan gara fuulduraa deemsu taate uummanni Oromoo isaan duuba jira. Wanni ani jaraa dabarsuu barbaadu ni beekan kana. Wayyaaneen doorisuu amma torbaan dabre kana keessa waraana baay'ee Oromiyaa keessa na'ite. Waraanni utubaa mootummaa keessaa takkittii qofa. Utubaa hedduu jira kan mootummaa. Utubaan irra caalaan uummata harka uummataa jira. Wanni wayyaaneen fidu tokko hin jiru. Wayyaaneen yoo akkam guddate waraana 50 Oromiyaa keessa fiddi. OPDO yoo jabaatte uummata miliyoona 50 isii duuba jira. Homaa waan takka fiduu hin dandeessu. Waan takka yoo kan jabaatan taate seenee dalagan uummata Itoophiyaatiif illee uummata Itoophiyaatiif illee uummata biraatiifis bu'aa guddaa buusuu danda'an. Doorsisa isii ija babaasuu isii laala advaanteejii amma jiru. OPDOon hoggana qabdi wal dhageessi. Wayyaaneen hoggana qabdi wal hin dhageessu. Doolaaraa fi maallaqaatti irratti wal lolaa jirti. Okay? Waraannummaa wayyaanee isaan ergan kun waluun dhaga'u. Maaliif jeneraaloonni isaanii istiraatejii waraanaa baasuu fi akkaataa biyya bulchan irra akkaataa waan saamanitti biyyaa baafatan irratti kan isaan halkanii guyyaa rakkachaa jiran. Kanaaf humna OPDOon amma qabdu kun namuu qabu biyya san keessatti. Sanirraan immoo ba'aadeen of cinaa hiriirsanii jiran. Kanaaf wanni sodaatan tokko hin jiru. Garuu waan taphatan roolii addaan qoodatanii manguddoon kan manguddoo maaliin kan maalii akkas deemuun taaktikaalii faayidaa qaba. Garuu immoo taphaa ta dhugaa gaafa dhuftu gaafa lubbuu dhuftu garuu ejjennoo takkaan deemuu danda'uu qaban. Keessattuu walga'ii yaadee amma dhufu kana keessatti ijji saba hundaa isaanirra jira. Ija babaasuu jaraa sodaatanii biyyiin diigamaa maali biyya kan diigu wayyaane malee nuti uummanni Oromoo biyyan diigu. Biyyiin diigamaa maal biyya kan diigaa jiru makalaakaa agaazii Oromiyaa keessa jiru uummata keessa deemaa jirudha. Kan uummata walitti buusaa jiru agaazii fi jeneraalota wayyaaneedhaati. Biyya Oromoodha kan jaaraa jiru. Biyya diigaa jiran maalii jiran olola maalii no way miidiyaanis yoo dhufte we will beat them. Amma gara miidiyaanis yoo taate akka bara 92 maqaa baddannootiin qabsoo Oromoo xureessanii they cannot do it. We will beat them hands down. Ni caalla jechuudha. Ogummaanis ni caalla. Murannoonis ni caalla. Odeeffannoonis ni caalla. Tarsiimoonis ni caalla. Kanaaf wanni sodaatamu jiru gara lolaatiin yoo dhufte. Gama waraanaatiin yoo dhufte waan kanatti ibsuun barbaada. Waraanatti fiiguun hin barbaachisu. Karrayyuu waan jettu Karrayyuun Oromoo bakka lolatti luqqufatan. Kanaaf itti jarjaruu hin qabnu. Maaliif yeroo baay'ee irra deddeebi'een jira. Dirree siyaasaa keessatti wayyaanii mo'annee jirra. Dirree siyaasaa keessatti ishii baafnee jirra. Dirree siyaasatti waan advaanteejii hin qabneef waan mo'atteef dirree security sfiiritti nu deebisuu barbaaddi. Kanaaf uummanni keenyas OPDOonis hundinuu dirree advaanteejii itti qabnu keessa turuu danda'uudha qaba jechuudha. Kanaaf sirna keessaa fiiguun hin barbaachisu, biyyaa bahuun hin barbaachisu, muufatanii fiiguun hin barbaachisu. Amma booda ihaadee keessa isoo ta'e wayyaaneen haa baatu. Paarlamaa keessa isoo barbaade wayyaaneen haa baatu. Malee nuti gama isaan barbaadan sanii deemuu hin qabnu. Lola soo taate isin qawwee qabattee haa zoortu. Uummanni keenya humna guddaa inni qabu diinagdee qaba. Diinagdee isaa lama. Paartiin biyya san bulchu guddichi OPDOodha. Hubadhaa Oromiyaa keessattuu Itoophiyaa kan wayyaaneen bitte qawwee qofaan osoo hin tahin jaarmiyoota siyaasaa Oromoo keessaa baasatitti fayyadamteetti. Murkusiin tokko jaarmiyaa siyaasaa jalaa fuune ikonomii jalaa cabsine. Kanaaf most of the pillars of power are on our side. Kanaaf jarjarree gara jeequmsatti wayyaaneen amma kan barbaaddu hundaa ol jeequmsa kasiin kan barbaaddu. Nu hoo maali? Tasgabbiidhaan, naamusaan, wal dhaga'uudhaan. Kana waliin jedhuuf maali? Warra bubuutuu tokko warra hafeetti fayyadamtee fakkeenya naannoo Shawaa Lixaatitti lafa qooddachuudhaaf
Lafti teenya eessaa hunda hin tuqeerroo lafa qooddachuutti hin jarjarina. Lafti teenya eessaa hunda ni deeffanna. Garuu lafa immoo seeran lafa seeran ala diinni fudhate. Eega deeffannee booda seera ala qooddachuun hin barbaachisu. Seera hordofuudha barbaachisa. Oromoon uummata seeraati. Tasgabbiidha barbaachisa. Mormiin itti haafuuf bifa adda addaatiin. Waan goonu keessatti garuu waan wayyaaneedhaaf karaa banu. Wayyaaneen amma laali faranjoota hundatti nama bobbaaftee jirti. Warri Oromoo kuni sabaaf sablammii fixuu heda. Warri Oromoo kuni jeequmsa uumuu heda. Biyya diiguu heda maali? No. Nuti oppoziitii agarsiisuu danda'uu qabna. Biyya sanuu kan qabee deemuun nu akka ta'e. Kana itti agarsiisuu danda'uudha qabna. Kana uummanni keenya paarlaamaa keessatti akkatti itti fayyadame. Paarlaamaa keessatti akkaataa miseensonni paarlaamaa itti fayyadaman paarlaamaan kan seeraa ta'uu qaba godhanii waan san dirqisiisu suni fakkeenya nu ta'uu danda'uudha qaba jechuudha. Kana itti deemamuu qaba dajane. Gaariidha Jawaar kanaanan fixa jedheen ture nama tokko nama lamatu waan wal fakkaatu na gaafate mee waan kana waan gabaabsitee daqiiqaa tokko lama keessatti akka deebiftu caasaa dakaa keessatti dameen nageenyaa tokko ammallee waan hin galleefitu jira asumaan immoo warra hidhatanii wayyaanee keessa jiran waraana wayyaanee keessa sadarkaa dakaarra jiranii mee ergaatti nu dhaami kan jedhudha gabaabinaan carraan seeqana kanaaf. Look, damee nageenya Oromiyaa jedhamu kana hedduu kan jaare dahnati Oromiyaa dahnati federaalaati. Irra caalaan gara Oromootti haa deebi'u malee ammallee achi keessaa kittillayyoo qabanii jechuudha. Keessattuu warri amma dura nama ajjeese waan adda addaa godhe sodaa waan qabaniif jaraaf ergamuun ni jira. Ergaa tokkoon dabarsuu barbaadu viidiyoo gara jalaa jirtuuf. Na amana it is over. Wayyaaneen amma booda deebitee Oromiyaa hin qabattu Itoophiyaas qabattee turuu hin dandeessu. Kana na amana it is impossible. Mootummaan sadarkaa kanarra gahee deebi'ee turuu hin danda'u. Kanaaf wayyaaneetu deebi'ee garee lammaa kana rukutee deebi'ee tortoraa biraan irratti shuumee ammallee akka kaleessatti uummata Oromoo ajjeesaa isaan jala fiigaa turra warri jettani give up sabrii godha hin danda'amu sun dabree hin danda'amu kana waanin aktivistii Oromoo waan hin ta'eef osoo hin ta'in namni waa qoratu namni waan xiqqoo waan siyaasaa beeku sirriitti isin himuu danda'a it's over kanaaf warri waan akkasii godhaa jirtan warri dantaa Oromoo ammallee dammaquu diddanii dabana yeroo ammatti reefillee dammaqee jira yeroo ammatti bineensallee dammaqee jira gadaan Oromoo dhuftee jirti yeroo kanatti alagaa jala shulshuluu warri barbaadu rakkoo qabaa jechuudha ummanni keenyas warra akkasii saaxiluu qaba dura gorfachuu qaba dammaqfachuu qaba kadir immoo saaxiluu fi ofirraa dha'uu danda'uu qaba warri akkasitti keessattuu immoo dabranii gara ummata keenya ajjeesuu maalitti kan deeman yoo kan jiraatan taate rakkoo isaanirra mudatuuf isaantu itti gaafatama kanaaf namni yeroo ammatti caasaa Oromiyaa keessa jiraatee hoggansa dhaggeeffachuu didee durillee gubbarraa nu ajajan maali nu jechaa jira amma laal waan isin gootu amboot naannoo Shawaa Lixaatti maal goote warra bulchaa aanaa hunda yaamte waraana meeqa barbaaddan jedhanii maaliif kana godhan jedhan beektaa heera keessatti yoo nu gargaaraa jee mootummaan jee malee mootummaan naannoo jee malee mootummaan waraanni federaalaa seenuu hin danda'u waan jedhuufi waraana meeqa isinii ergina jedhanii wanni hubachuu qabanii waraanni Oromiyaa keessa akka seenuuf kan affeeruu danda'u mootummaa sadarkaa naannoo qofa malee bulchaan aanaa hin danda'u. Poolisoonni Oromiyaa kana beeka. Bulchaan aanaa, bulchaan godina waraana seenaa jechuu hin danda'u. Aangoo gonkumaa hin qabu waan akkana gochuudha. Waraana aanaa takka keessaa taatu, qabalee takka keessaa taatu akka seenu kan affeeruu danda'u, kan ayyamuufi danda'u mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa lammaa qofa. Kana sirriitti hubachuu, sirriitti qabachuudha barbaachisa. Kana hubachiisa. Yeroo xiqqoo waa girjee hunda waraanatti bilbiluun waraana maalii godhuun kun sirrii miti. Kanarra yeroo ammatti waraana ofitti yaamina. Manguddoo ofitti yaama. Yoo dargaggoonni dhufanii isin cinqaniiwu waraanota wayyaanee yaamurra manguddoo Oromoo ofitti yaama. Manguddoon Oromoo isinirra dhaabdi. Kanaaf sadarkaa sanitti wanni godhamu kun bifa saniin deemuu danda'uudha qaba. Ilmaan Oromoo waraana keessa jiran achuma haa turan. Hin geenye yeroon. Nooyyet kana akka dhaggeeffatanii barbaada. Yeroon makalaakaa keessa waraanni Oromoo jiru achuma turuu qaba. Kun namoota hedduu gammachiisuu dhabuu danda'a. But remember tarsiimoodhaan masakamna malee dubbiin silleetiin malee simmeetiin miti poolisichi shaayifannee sun. Nooyyet waraana kana amma diiguun hin barbaachisu. Maaliif waraanni Oromoo keessa ba'uu eegala waraanni kun diigame. Kanaaf ammatti wanni barbaachisu waraana keenya achi keessa obsu
odeeffannoo dabarsu ummata keenya akka ajjeefne jara kaanillee dhoorguu ofillee ajjeesuu dhiisudha. Malee sadarkaan jara irratti illee garagalfatu hin geenye sadarkaan keessaa dheessullee hin geenye hin dheessina waraana keessa. Keessaa hin dheessina nam beeka waamicha akka adda addaa akka dhiyaatu waraana san keessaa bayaa maali garam deemta waraana keessani isintu jaare biyya teessani. Gadaan Oromoon yeroo diinni itti ka'e hunda biyyaa dheessu yeroo diinni itti ka'e hunda instituushinii hunda keessaa dheessu dabree jira. Dheessuu hin qabu. Instituushinii san dhuunfachuudha kaayyoon keenya. Kaayyoon qabsoo Oromoo tarsiimoon qabsoo Oromoo dhuunfachuudha. Paarlamaa keessaa isin dheessina dhuunfadha. Ihaadee keessaa isin dheessina dhuunfadha. Waraana keessaa isin dheessina dhuunfadha. Federaal poolisii keessaa isin dheessina dhuunfadha. Eenyu wayyaanee dheessaa dhuftee keessaa nu ariitu. Ihaadee akka wayyaanetii miti. Yaa isaantu jaarrate. Ittiin nu gabroomsuuf, ittiin nu bilisoomsuuf itti fayyadamuu danda'uu qabna. Makalaakayaan ittiin nu cunqursuuf itti fayyadamaa jiran. Ittiin of bilisoomsuudhaaf itti fayyadamuu danda'uu qabna. Poolisiin federaalaa uummata keenya ittiin cunqursuudhaaf jaarratan. Ittiin of bilisoomsuudhaaf itti fayyadamuu danda'uu qabna. Kanaaf namni keenya waraana keessa jiru dheessuu hin qabu. Keessa bahuu hin qabu. Achi keessa wal gurmeessuu, wal quba qabaachuu, obsuu. Amata 26 obsitanii maal ji'a muraasa obsuun nama dhibu. Kanaaf achi keessa turuu barbaachisa malee keessaa dheessuun hin barbaachisu gara kanarratti dajani. Gaarii hedduu galatoomii keessattuu dhaamsa jajjabaa waraana wayyaanee keessa jiru dhalattoota Oromootiif akkasumas OPDOllee dabalatee caasaalee jalaa haga gubbaatti dhaamsa jajjabaa dabarsiteefii jirta. Egaa hedduu ulfaadhu siin jedha yeroo biraattis marii bifa birootii fi haala jiru irratti akka bal'inaan mari'annus abdiin qaba. Dajanee kanumaa yoo keessummeessinee qophii irraa badooriittis qophaa'ee jira sabaaf sablammoota kan hirmaachise isas walduraa duubaan dhiyeessuudhaaf waan qophaa'aa jirruu fi yoo kanaan xumurree yoo jawaari yoo geggeessine maal si fakkaata Dajanee? Gaariidha gaa Usmaan kanafe atii fi Jawaar achuma biiroo tokko jirtu yookaan waajjira tokko jirtu achitti mari'achuu dandeessu. Egaa Jawaar ibsa bal'aa nuu kenneef hedduu galatoom jenna. Dajanee wanni ergaa lama tokko keessaan kan dhufe dhimma naannoo Baalee Faarsii qamadii hedduu bitaa jirti kan jedhu wanni sun dhugaa taanan is very serious. Dhugaa ta'uusaa odeeffannoo nu fida midhaan hedduu bitaa jirti kan jedhamu bittee baasaa jirtu kan jedhamu sun sirriitti haa qoratamu yoo qoratamee irra gahame tarkaanfii barbaachisu wal hubachiifna. Kan gama biraa dhimma intarneetii cuftee jirti. I think yeroo booda banuu dandeessi furmaanni baay'een hin jiru. Haa taatu garuu yeroon OMN irratti farraan illee waan tokko hojjetaa jira. Akkaataa itti wifi bira dhaqxanii UC browser waan VPN jedhamu kana ka uggura ishii kana jala dabarsuu danda'u akkaataa itti buufattan irratti farraan illee barnoota adda addaa kan isinii kennuu ta'uu danda'a. Waan biraa yaada keessan gama OMN fudhachuudhaaf borus iftaanis gama bilbilaatiin haalli itti fudhannu jira. Dhugaadhaa achirraa bilbiluun qaalii waan ta'eef furmaan ittiin dhufne tokko ni jira. Borusin beeksifna. Bilbila tokko asirra geenna achirratti tekstii SMS yoggaa ergitan gaazexeessonni keenya immoo achirraa laalanii isiniif bilbiluu jechuudha. Kanaaf gama OMN yaalii guddaadha kan godhaa jirru. Waan humna guddaadha kun nutti buusaa kan jirtu biizinasii miidiyaa kana keessa nu darbuudhaaf. Haa taatu immoo nutis gadi ciisan jirru. Kanaaf haala san hin mijeessinaa wanni haalli ammasiin deemtu kun wanni miti. Kan biraa waraanni bakka adda addaa seenaa jira kan jedhu kun kana mootummaan Oromiyaa ejjennoo isaa ifatti hubadha. Nuti OPDO'n kan jennu wayyaaneen lolaa osoo hin ta'in heeraaf seera biyyattiitti gadi baay'ate uummatatti himaa akka irra paarlamaatti godhame kanatti mormaadha. Mormii kana itti fufuu danda'uu qaban waraanni bahuu qaba Oromiyaa keessaa waraanni bahuu qaba. Uummanni illee mormii isaa agarsiisuu qaba. Garuu jaraan walitti bu'uu hin barbaachisu. Hubadha. Laafinni wayyaanee strategic advantage nuuf advantagein yeroo ammaatitti warri kubbaan beekanii advantagein dura yeroo ammaatti dirree siyaasaa keessatti dirree waraanaa keessatti himate. Kanaafi gara walitti bu'iinsatti gara isaanii walitti dhukaasutti gara maalitti seenuun qabu uummanni keenya yeroo ammaatti. Tunni gara fuulduraa dhufuu danda'a. Yeroo ammatti waan qabdan qusadhaa humna teessan jaarradhaa of jabeessaa suni waan addaati. Garuu ammatti jaraan walitti bu'uu walitti dhukaasuu waan adda addaa keessa hin seenina. Yoo mormitan mormii bifa nagahaatiin kan isaa salphisuu danda'uun bifa adda fakkeenyaaf waachi gurguruu bitaa hin nyaachisina hoteela keessatti ogaasiin dhufte. Ittiin dubbatina. Isolate godha ofirraa dhoorga waan adda addaa tooftaalee baroota dabran kana keessatti fayyadamaa turreetti fayyadama malee kallattiidhaan isaanii walitti bu'uun yeroo ammatti miidhaa malee faayidaa biraan qabu. Akkuma hin jeetti waan intarneetiin hin jirreef yeroon gaazexeessonni keenyas anis namoonni adda addaas xiinxaltoonni warri dhaabadooris hogganoonni siyaasaa bifa adda addaattis asirratti dhiyaannee kan isiniif dhiyeessinu ta'a.
Hedduu galatoomii Jawaar egaa gara intarneetiitiin rakkina intarneetii duwwaa otoo hin taane waa'eedhuma security isaa barnoota hedduu gara fuulduraatti nu kennuuf Farhaan Abdulsalaam waan qopheessaa jira waggaa haaraa kanatti qabatee akka inni as ba'u abdii qabna. Egaa waan wajjin turtaniif kabajamtoota daawwattoota keenya hedduu galatooma amma ammaatti kan si wajjin turre Usmaan Ukkumee xinnoo nu bira fagaatte malee amma Raahel Girma anis Dajanee Guutamaati yeroo hundumaa immoo gama teeknikaatiin sududaan simbiraan ga'uudhanii nu wajjin kan turu Farhaan Abdulsalaami. Egaa ani fi Usmaan